والله ولا سيقال جيدا مو في دي مين ده والله ماكي إنسو بولاكي والله إنسو جتي لبو دي ولا جزء يمبتي تي جتر جنين جبسا وياس دي مفروض يفهم أنغنا عنيا توي دفي في كلام ده جاي سرنا ده جاي سطورة ni fi dari sangal la kesana more wara be share gore ofere jette jirta ay idi fana godani yo idi ni godani yo ra fi dumiti ati fidi la wa anni nama islama tokkuma arranni afani nama banan kute katabame warra tiktoki fi israel gurran kamne garte israel israel ya shadal fi kamati khan nana gefado shaadan qabati sinjee kin diraba sinjee hayye ana kamana kan galti bitu fi sinjee mena si qalu fi gubar wallahi ni nana kamponya du kina kasete be bital kani guja bira ta ya bibti enyu dale sistati harfati ha majejo na atla la ni amma خلاص لا كسر رماتي كنا قول أما كنا قول تلال جاء غافة سنوان جي مكانا نجي نرى خفلاجي أورومو سرا باغا جا وايد سرا خفلتي أوروموني no problem حبيبتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نيتوركي نالي فاتو لكن ده لغا عندنا بومي هالو ni lagi nyati hello ابوش ماني خادو برضو شهادة قبلتي سنتي شهادة قبل ملا كم نقامي نقا كم جرى والله الحمد لله قالت ربي بيوار يروبا ايه نقاشي ما سنجنا يورو تكون ايسي تورتين بدي مالي utani joluman ni haya masinte temale قالتهم وامي تشكيان نقيت وانا قبلتي haye man jete ناس يستو كيتيف ثانك يو قالتهم سنجيرنا ya rakoni juru garu wandu batu jramo manini يا challenge مثلا ما رجيستني مالي وانت برا ما انت ربطها إلا ينجرو ناقو مسيقافة جورا وانت برا اوكي نقا قبل الحمد لله يا ناقو مر نوتراكا وانت ناقا ترى اللي من النقر اللي ايه سجرات انيمو ارسي لتات إثيوبيا ما كيس بريدة نقا قبدامي اي والله الحمد لله نقا مقالة نما سرادو ايسا انا مو ايه ارميتي لو لفتوا الكنيا ساعة رباطي مالي نورمال hirriba su qabe يا كانوا مامالي waan cinqamte wayii fakkaata sanii fi bargisee silaalu Berendi sa silki jala kasu di dera chubatti أكاس كنا ni sookite jaartii sooke wayne hin sookite بنا وصاني يا أنت سنة maan teewi وأنت يا ستي مو ماكي bar akka cinqamte bar beekee bara guduraa tokkuma silaalee beekee himadhu maal taate rakkoo mana kanatti Wanti ta'e maal akka ta'e madhumee maal taate umman Oromoo osoo miliyoonni meeqa jiru foroos foolloon kun kakuma kudhanii galuu ilaala kana na jequ jira gamma
በጣም ይቀለድ ወላሂ ሹማ ቀለድ والله اني እዱ ቀለድ ማሻአላ አንተ Meena makuma asdiru kanaan please follow godhanii maakiye. ani waan jaartii jala baddina fakkaate bar Nama fuudha jalaa jaartiin baddii singiliidha sister. okay Ammaaf singili magaruu gara fuulduraan deemne malee. Yeah, thank you. hayyee bakka kunooti bakka boru ganama jummata kootu jummata fooloo goyisuudhaaf kaayyoo qabadheetin jira. Nasees kaamaa kee wallahi nin dhufa malee atummaan naqee wallahi. Bakka jummata salaata booda Inshallah ayyee shalkan gaarii booda. Aku udah tiko. bakka fooloo ganama goyisaree rakkoon jiru. هلا مكي منقستي Akkam haay nagaa qabdu fayyaadha. أكمل نجا جبتها Jira wallahi alhamdulillah. مكي يعني هم يرون ده سما جلان فانا قلت تو مالي فكنو Amma galle duba moo gana galta. ها Sai bar. أمتى ميجا كيسا أنا قلت جرتا بر أصلا تاب سيقول وركينا ركوبه لينشان سيخان نجيتين كيا أصلا تاب سيقول وركينا ركوبه Maal encen kanin duba. Baik aja. ها Obboleessa kiyyaa wajjin wal si barsiisa ol galchi urgaa bilisummaa. Obboleessa kiyyaa wajjin wal si barsiisa ol galchi. أنا قاعدين بوسين كاو Ayyee. Maaliif si buustii taa'e buusi? منير أكم يو Nigee Nagaa. Dubbaddu ayyee maal jettee? dubbadhu baga dhuftee harifee keenya. Assalamu alaikum. أود بار مكي نقل جبر خود تامكي سلام ما كسل لين جول لتنيو سيرفا Munira teenya obboleettii biyya qaalii akkasumatti maagii shuggutii Oroo akkasumatti Arafaati hundi keessanuu warri as jala jirtan hundi keessanuu Oromoo نجي قبل ولا فيادا alhamdulillah. فيا قبل ولا Maakii baga nu galchitee gara doomigaa ibsi shaakati baga rabbi nagaan galche مكي شا haluusa keessa asumaan والله gaafoo قلت ومدي تكملي isin goonee isin gammanne Suuta dubbaddaa malee. Wal dhagaa deemna jechuu fedheeti. ayyee shabakaa nu bira hin jirtu Yaa, ayyee dubbat- baddu Arafaati isin booda carraa qabna. Haay. Ijoolleen nuti nama hundi wal jiraa ijoolleen nuti akkamitti dhagaa? Aboo salaam jenne gaa. Intala salaam talle Akkami kubasi Munira? olkaasan uummanni. Nagee harifee Munira? keenya. Nagaa. Yaa hundi keenya. Fayya harifee keenya akkam jirta? Asis galatoome gaa Oromiyaatti kunoo qabsoo godhu jira manas ijaaruu jirta xiqquma seefa fittee maashaallah rabbi keessa si haa tursiisu mana barakaa mana khayrii si haa godhu. Amiin harifee keenya wallahi amiin Allahumma amiin. Maaliif jirtan isin warri Suudiidha? Maayikii teenyaas carruma kanaan salaam jennaan gaa baay'ee gammanneef guyyaa ibsaan dhaguus gaafa ol bira dhufaniif gaafa deemullee akkuma waan nu biraa deemetti baay'ee gaddinee fi har'a ibsaan kute jenneeti wallaahi akkasitti gaddinee fi ibsaas bakka jiru rabbi nagatti haa ta'u. Egaa rabbi wal bira isaa naa fidu bakka jaalatanitti. Hayyee. Galatooma. Amin jika hayyeen jee ani goonum du'aa inumaa goone maal taate? Amin jii. Du'aa Akkasi fayyaadha Arafaat. Amiin. Hayyee. Namni wal gisee wanti jiru. Akkam fayyaa nagee adeerre.
Nagee wallahi fayyaadhaa jirtaa? Nage wallah alhamdulillah. Habibi numa jirra wallahi. Baga jiraatanii inshallah shamarran keenyas baga nool nagari. Yaa akhi waggaa meeqas keessatti akkuma gurbaarree gabbeessan jeeti fooloo kudan bira kutuu dadhabne amata meeqa miidiyaa kana jalaan dabarru. Uummanni Oromoo kun nuti kana nun fedhamu kaminu Oromoo ta'ini. Mee ani amma Muniiraa lobbeessi Muniiraa namni jiru lobbeessa Muniiraa kana akkamiin namni tuttu'ineef bareeso. Maal maayikiileen beeytu bitii xiqqoodha. Wallahi anfaan shabakaa kana gumbane maakuma jalaan ta'a kanatti haa nagalchitu jee kun har'a keessaa nagalchite. Ilaa meeqan akkasii Galatoomaa. Mee koy Arafaat Muniiraa afatolchaa dubbadinaate maakiini. Maal jette fooloo ta'e tana ilaa hanga meeqan sii ga'an feeta. Ajajatti dabartee shooddeetti geetan akka isin bakka sana ani hangummaan nama kai gartee fooloo godhu jaalala qabu gartee hangummaa sanaana godhu guddoo sibbadu. Maan bikkaan ga'e malee atu fe'ama siidha miti. Muniira. Eegaan biyya gale mana mara gujjira ballo. Fooloo rafoon jiru maallaqa kafallaan ni godhama fooloon. Meeqa kafallaa maakki? Hanga barbaadan kafaltanii fooloo namni chaalenjii isin godhaa baramma kadhachuun hafee jira. Maallaqa bakka dooraalumaan fooloo fudhachaa jira nama uummanni. Amma isin warri ol guddifne nama akka Mubaarak, nama akka Asiliidha, nama akka Maayikii, Muniira, nama jajjabaa hunda uummatuma Oromoo isin godhe gaafa dura. Arras ilaalas deebitanii nama Oromoo kana gaafa carraa argatan. Yoo fakkeenya torbaan keessa akkuma maree fuyyattee guyyaa tokko Oromoo kannitanii namni fooloo xiqqaa kootaa seena. Zaata yoo nuu kannitan nuti hawaasa keenya waliin bareena gaafa isin jalaa gubatellee fooloo isinii deebifnee mana keenyallee gaafa akka tasaa gubate nama isin ol kaasu turre. Kanaaf hawaasa fi ol kaasuun bareedaa jechuudhaaf jennee nuti silaa kuulii godhannee biyya arabaa jiran waan asirraa gorsuu waan qabnu yeroo mata akka sagalee teenya gartee gaafa isin salaamuu barbaanne gaafa islaamiilee namni ajame yoo fooloo qabaanne nu gammannaaf jenne malee. Laan rakka dhugaa rabbi. Ayyeroo hin qabu. Dhugaa keeti wallahi dhugaa keeti. Amma silaa makkiin taruma takka ijoollee lamaan tana fooloo godhaatteen taruma takka nu godhanii dhageesse. Ani makkii godhanii manna kuni. Maakii amma namatti maakii namatti siiman nu qabu nama ibsishe siiman addafi fooloo nu godhe otoo gadi hin buune. Carraa kanatti fayyadamnee gabbuun addafi. Carraa kana nu fayyadi billaa aleek. Kuno bar fooloo waraanaa miti nuti isiniifis Oromoo isinii godhettee mire kuno Oromoo kana gaafa dura akkuma nu godhanitti isin godhani nuti jenneef isinii godhuun qaban bar. Akkas khalaas akkas haan Oromoo ni goote haa galatoome. Hagasuma bas Oromoo ni gootii garaan jabaattu ni beekna. Galatooma ani waa takkaan dubbara carraa kanaan waa takka dubbachuu barbaadu biyyan kiyya dhiifa manaa godhaa ajandaa manallee hin taane yoo ta'e illee dhiifa manaa godha wanni jechuu barbaadu. Dhiyoo tana ijoolleen Arsiidhaa ijoollee Harargee micaa fira kiyyaa micaa ganda kiyyaa. Ajandaa akkanaa dhiifama obboleessu. Barbaadu ni jee. I'm sorry. Maayikii odoo amma hin jennee ba. Arif Abdi. Easy. Ayyee khalaas inni isa. Amma dhagaye wanni nuti fooloo barbaaduuf waan akkanaa sanaaf rakkoo jirtu hoggaa hawaasa keessa rakkoo dhufte hawaasatti himanii waan akkanaa kana hin godhina jechuun danda'uu qabna. Sanumaaf annabi Italiyaatiillee Muniiraa nama akkasiillee kan ta'an. Hooreyyii Suudii. Daa. Manni maayikiidhaa mana Oromoo walqixxummaati. Itti haasa'uun barbaaddu isiinis dhiisi. Bakkuma biratti haasa'uu barbaaddu. Ayyee tole warabba. Akkasii khalaasi gadi isinirraa godhate qofoota nu galchuu galatoomaadha. Amma nu gayaa fooloo nuuf geesse yeroo bira carraa nu kan galatooma. Nama biraatti kanna. Muniiraa guyyaa biraa mana keessatti hojii haasa'u akkan gaarii. Akkuma illee makkiin tun. Ayyee.